salphise saayinsiin guddate teknooloojiin mise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise falaasama hojii insaamuu mirgise jijjiirama jiru jireenya salphise saayinsiin guddate teknooloojiin mise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise. Hawaasni addunyaa waliin hin beekne tamsaasa qilleensa wal bira hin geenye dalagaa saayinsii teknooloojii bara xiyyaarri utaalee samii dabalata dalagaa saayinsii teknooloojii bara xiyyaarri utaalee samii dabalata. Wanni babal'ate callaan ammaarame bu'aansaa guddate diinagdee dhugoome oomisha dabaluun akkuma salphaate garaan olaanaadhaa misooma keessatti biyyoonni guddatan baay'ee fagaatanii lafarraa ga'anii ji'aarra qubatanii dawaa fayyaa lubbuu waamara fudhatanii qaroomina sammuu bilchina argatanii dawaa fayyaa lubbuu waamara fudhatanii qaroomina sammuu bilchina argatanii. Insaamuu mirgise jijjiirama jiru jireenya salphise saayinsiin guddate teknooloojiin mise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise falaasama hojii insaamuu mirgise jijjiirama jiru jireenya salphise saayinsiin guddate teknooloojiin mise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise.
salphisee saayinsiin guddatee teeknooloojiin misee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee balaasama hojii insammuu mirgisee jijjiirama jiru jireenya salphisee saayinsiin guddatee teeknooloojiin misee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee. Hawaasni addunyaa waliin hin beekne tamsaasa qilleensa wal bira hin geenye dalagaa saayinsii teeknooloojii baraa biyyaarii utaalee samii dabalaa dalagaa saayinsii teeknooloojii baraa biyyaarii utaalee samii dabalaa. Ragaawwan jiran odeeffannoowwan jiran sirna elektirooniksiitiin kuufamuu akka danda'anitti bakka itti kuufamni kun lafa qabatu ijaaree jira jechuudha. Kanaafuu wiirtuun daataa naannoo Oromiyaa jalqabee jira. Hojii guddaatu hojjetame sirna elektirooniksii fuulduratti kenna tajaajilaa ammayyeessuu danda'u, qabiinsa ragaa ammayyeessuu danda'u wiirtuu daataa naannoo ijaaramee jira jechuudha. Wiirtuun daataa naannoo kun egaa kanaan dura ragaa yeroo kuufannu waraqaadhaan kuufanna. Tajaajila yeroo kenninu immoo waraqaadhaan kennina. Namatu tajaajila kennaa waraqaadhaan ragaan kuufama jechuudha. Lammiin mana hojii mootummaarraa tajaajila argatu kamiyyuu hojjetaa mootummaa bira dhaqa ture baroottanni darban waggoottanni jaarraa tokko oliif jechuudha. Yeroo tajaajila argatu immoo lammiin tokko yeroo tajaajila argatu sirna waraqaatiin tajaajila argata. Ragaan isaa sirna waraqaa irratti kuufama jechuudha. Addunyaan yeroo ammaa kana egaa addunyaan guddina walirraa hin cinnee fi kalaqa teeknooloojii walirraa hin cinne keessa jirti. Kalaqni teeknooloojii immoo rakkoo ilmaan namaa hiikuudhaaf waan uumamaan nu hanqatu itti dabaluudhaan fayyadamummaa ilmaan namaa mirkaneessuudhaaf teeknooloojiin kalaqama jechuudha. Kanaaf kanaan dura waraqaadhaan tajaajilamaa turre ragaan lammiin tajaajila jedhee mootummaarraa argatu lafa dabalatee waraqaa eenyummaa dabalatee fi kan biroo hedduun isaanii sirna waraqaa irratti kuufamaa kan turan amma gara dijitaalaatti ce'u jechuudha. Saayinsiin guddatee teeknooloojiin misee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee balaasama hojii insammuu mirgisee jijjiirama jiru jireenya salphisee saayinsiin guddatee teeknooloojiin misee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee. Hawaasni addunyaa waliin hin beekne tamsaasa qilleensa wal. Jijjiirama booda keessattuyyuu sadarkaa biyyaa fi sadarkaa naannoo kan keenyatti
toorawwan mootummaan xiyyeeffannoo kenne keessaa inni tokko toora ICT yookiin taaqa'uu kan jennu kanadha. So gaheen ICT yookiin taaqa'uu akka waliigalatti akka biyya keenyattis akka naannoo keenyattis jijjiirama booda taphataa jiru maal fakkaata jennee yoo ilaallu bifa adda addaadhaan ibsamuu danda'ama jechuudha. Tokko yeroo ammaa kana akka biyyaattis akka naannoo keenyattis seektarri kun carraa hojii uumuu keessatti illee gahee ba'ataatii jira. Akkasumas kenniisa tajaajilaa wal fakkaataa ta'uu baatus sadarkaa barbaachisaa ta'e irras gahuu baatus kenniisa tajaajilaa kan biyya keenya kan naannoo keenyaa ammayyeessuu keessatti kenniisa tajaajila tuttuqqaarraa akka inni bilisa ta'u akkasumas immoo akka waliigalaatti biiroo keessattis akkasumas immoo hawaasa kan keenyaafis karaa ittiin tajaajilli kennamuu danda'u irratti gahee mataa isaatii kan ba'aa jiruu fi mootummaanis immoo xiyyeeffannoo bifa addaatiin kenneera kanarratti yookiin immoo naannoo kanarratti kan hojjetaa jirudha jechuudha. Sanarra kan darbe qonna keessattis turizimii keessattis aadaa keessattis hunda keessattiyyuu yeroo ammaa kana asitiin gahee mataasaa ba'ataatii jira jechuudha. Keessattiyyuu jijjiirama booda xiyyeeffannoo kennameen jechuudha. Akka waliigalaatti mootummaan naannoo kan keenyas kan federaalas seektara kanaaf xiyyeeffannoo kennuusaa agarsiistuuwwan gurguddoon argisiisamaa jiran tokko dhaabbilee teknooloojiiwwan kana fudhatanii babal'isuu danda'an kan dhuunfaa ta'anii kan mootummaa ta'anii babal'isuu hojii gurguddaan dalagamaa turanii jiru naannoodhaa jalqabee haga federaalaatti jechuudha. Akkasumas seerota haaraa ta'urraa kan ka'e indastiriin kun seerotawwan ittiin hojiitti hiikamuu danda'an ittiin immoo hawaasni itti fayyadamuu danda'an akkaataa ittiin misoomuu danda'an illee teknooloojiiwwan kun yookiin teknooloojiiwwan kun kan ittiin misoomuu danda'anii istaandardii mataa ofii danda'e qopheessuu isaatti mootummaan federaala qabee kan nuti hojiiwwan baay'een hojjetamanii jiru. Akkasumas immoo seerotawwan adda addaa fakkeenya kaasuudhaa fi sirna ittiin faayinaansiin socho'u digital financial transaction kan jedhu jechuudha. Akka federaalaattis akka waliigalaatti manni maree Council of Ministeerii yookiin immoo Council of Ministeeriin labsii kana warra baasee soo akka biyyaatti dhimmoonni kun warra labsaman keessaa waan muraasa kaasuu dandeenya. Jireenya salphisee saayinsiin guddatee teeknooloojii misee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee kana sama hojii insammuu mirgisee jijjiirama jiru jireenya salphisee saayinsiin guddatee teeknooloojii misee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee. Hawaasni addunyaa waliin hin beekne tamsaasaa qilleensaa wal bira hin geenye. Jecha kan jalqabne waggaa 2-3 dura maalirraa jalqabne naannuma kana keessa abbootiin kalaqaa jiruu kan jedhu sanarraa jalqabne eeggii jiraachuu isaanii immoo adda baasnee galmeessuu fi abbummaa akka irratti argatan kalaqan kan akka abbaa irratti ta'an sadarkaa daayirektoreetiitti mana hojii keenyatti hundeessine daayirektoreetii qabeenyummaa sammuu hundeessine hojiin kun kanaan dura kan hojjetamaa ture abbaa taayitaa qabeenyummaa sammuu Itoophiyaatiin sadarkaa federaalaatti hojjetamaa ture. Isa kana sadarkaa naannootti immoo mana hojii keenyatti hundeessinee sadarkaa adeemsaatti hojiin kun hojjetamaa jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti abbootii kalaqaa galmeessuu paatent raayitii kan irratti argatan akka paatent raayitii argatan koppii raayitii kan irratti argatan mallattoo daldalaa jara kan akka irratti argatan hojiin hojjetamaa ture jechuudha. Yeroo baay'ee kanaan dura rakkoon ture maanni abbootiin kalaqaa naannoo keenya kalaqa isaanii galmeessisuuf yeroo dhaabbata federaalaa deeman qooqni iyyuu rakkoo guddaa ture. Waan qaban sana sirriitti ibsanii galmeessifatanii
abbaan irratti argachuunis rakkoo guddaa ture kan hiikameera jechuudha. Afaan isaaniitiin akka barbaadanitti waan qaban galmeessanii abbaan irratti argachuu danda'u. Taasisee deeggarsa ogummaa warra immoo teeknikaal sappoortii barbaadan oomisha keessa galuu barbaadan diizaayinii qopheessuu konseptii isaanii sana gara diizaayiniitti jijjiiranii gara sammuu piroototaayipii akka inni guddatu illee deeggaruu keessatti hojiin guddaan hojjetamaa tureera jechuudha. Kutaa X-ray'n keessa jiru seenna. Egaa kutaa X-ray'tti banamu kamiyyuu karra yookaan balbala liidii ta'een kan haguugamuu qabudha. Yoo ilaalte balballi kun baay'ee furdaadha. Liididha. X-ray gara alaatti baasuu hin qabu. As keessa maashinii X-ray qofatu ta'a. Wanta biraa hin eeyyamamu kutaa kana keessatti. Bal'inni kutaa kanaa akkuma jalqaba isiniin jedhe 24 ta'uu qaba. Meetira iskeerii bal'ina isaa jechuudha. Ishee kana immoo kan ittiin meeshar goonu meetirii jedhamti ishiin kun. Meetirii noormaalii nuti beeknu osoo hin taane yoo akka fakkeenyatti fudhanne bal'ina kutaa X-ray kanaa baruudhaaf yoo ilaalle asii achee dheerinni isaa meetira 5 fi seentimeetira 40. Dalgeen isaa immoo meetira 5 fi seentimeetira 7dha. Kana yoo waliin baay'isne meetira iskeerii 24 olidha. Standardii guuteera jechuudha bal'inni isaa. Girgidaan X-ray tokko wantoota irraa hojjetamu qaba. Blokkeetti irraa hojjechuun hin danda'amu. Konkiriitii irraa jechuudha kan inni hojjetamu. Isa kana yoo ilaalle tiiknesii isaa seentimeetira 52dha. Tiiknesii isaa yoo xiqqaate 17 ta'uu qaba. Inni kun seentimeetira 52dha. Istaandardiidha olidha jechuudha. Kunillee istaandardii guuteera jechuudha. Haalli ijaarsa girgiddaa isaa. Fattidha kan nuti lakkisnu. Bakkee nuti barbaadnu san ispeesifikaalii kan ittiin adda baafannudha. Amma gaafa akkas goonu kan dhiphisaa deemnudha. Gaafa immoo bal'isuu barbaanne haala kanaan bal'isna jechuudha. Koolimeetirii kanaan kan nuti jennu. Gabiraa maashin performaansii keessatti kan nuti ilaallu bakkee barbaadnutti tuubiin kun bakkee barbaadnutti dhaabatamoo bakkuma barbaadetti dhaabata kan jedhu. Nama bakka bu'a. Waan namni tokko qabu yookaan namni jiddu galeessi tokko qabu guutummaa isaatti kan qabatudha jechuudha. Egaa namarratti yaaluu hin dandeenyu waan ta'eef kanarratti yaalla. Saayinsii guddatee teeknooloojii misee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee wantoota hin beekamne ifaatti mul'isee. Salvaate, garanola nadami soba keessatti, biyyoonni guddatan baay'ee fagaatani, nafarraa ga'anii, ji'oora kumaatanii, dawaa fayyaa lubbuu waamara fudhatanii, qaroomina sammuu bilchin argatanii, dawaa fayyaa lubbuu waamara fudhatanii. Sammuu bilchin argatanii. Falaasama hojii kinsaamuu mirgisee. Salpinse
ifaatti mul'ise. Falaasama hojii xiinsammuu mirgise. Jijjiirama jiruu jireenya salphise. Saayinsiin guddate teeknooloojiin mise. Wantoota hin beekamne ifaatti mul'ise. Of keessatti qabaata. Kanneen of keessaa qabaatu keessaa tokkoffaa digital library qaba. Library baay'ee ammayyaa ta'e kan digital ta'e ni qabaata. Physical library qaba. Internet speed guddaa qaba. Meegii 10 qaba. Bakka kaaffee baay'ee bareedaa fi standard isaa kan eeggate ni qabaata. Bakka itti agarsiisa adda addaa ogeessonni yuunivarsiitii keessaa doktoroonni piroofeesaroonni qorannoo itti geggeessan lafatti uummatatti itti beeksisan hawaasa adda addaaf itti beeksisan ofii isaaniifis hojii isaanii itti hojjetan ni qabaata. Kanaaf staandardiin isaa baay'ee ol ka'aadha. Qaama naannoo sana jiru hunduma hordofsiisa yookaan hirmaachisa jecha keessattuu beektottii fi ogeessonni yuunivarsiitii keessa jiran piroofeesaroonni doktoroonni yuunivarsiitii keessa jiran qorannoowwan adda addaa yeroo adda addaatti geggeessu. Hawaasa naannoo sanaa hojiidhaan jijjiiruuf jiruuf jireenya isaanii jijjiiruudhaaf qorannoo adda addaa geggeessisu. So isaaniifis haala gaariitu mijateef jecha iddootti bu'aa qorannoo isaanii agarsiisan showroomii adda addaa ni qabaata. Tajaajila LCD ni qabaata. Tajaajila interneetii baay'ee speedii guddaa qabu qaba. Tajaajila kaaffee sadarkaa isaa eeggatu qaba. Tajaajila library digital physical kana hundumaa waan of keessatti qabaatuuf bakka ispoortii garaagaraa bashannanaatti hojjetan ni qabaata. Projektii guddaadha. So projektii guddaa kana hojjennee dargaggoonni naannoo keenya keessa jiran keessattuu kan dandeettiif ogummaa guddaa qabaatanii iddootti kana hojjetan dhaban carraa guddaa argataniiru jechaadha. Bakka kanatti deemanii hojii isaanii waan barbaadan shaakaluuf aksasii guddaa argataniiru yookaan wixinee guddaa argataniiru jechaadha. So projektii guddaa fi bu'a qabeessa ta'e ta'uusaa asumarraa hubachuun hin danda'ama jechaadha.